akkamitti gammada namni, akkamitti abashaa jijjiirrata namni, akkamitti namni hoolaa qalatee dhumuu umurii isaatti gammada namni, akkamitti warqii bitatee dhumuu umurii isaatti gammadee booka qopheessa namni. Namni silaa waggaa 70 jiraatu barana waggaa 69 jalaa galeera. Namni waggaa 65 jiraatu barana 64 jalaa galeera. Gara du'aatti adeemaa jira. Dhumaatiin gooftaa, dhufaatiin gooftaa, dhumaatiin addunyaa dhiyaateera. Silaa namni dhufaatiin gooftaa natti dhiyaateera jedheetu ayyaana waggaa hoolaa Faasikaa Kiristoosiidhaan kabaja. Foonsa innammaa garuu gara du'aatti waan deemaa jirruuf, gara biyya badiisaa warra biyya du'ootaa abidda gahannamitti deemuudhaaf waan of qopheessaa jirruufi maal gochaarraa machiidhaan bara haaraa simanna, ejjaan bara haaraa simanna, jijjiirama waggaa kan simannu ejjaan, sagaagalummaadhaan, waaqayyoon irraanfachuudhaan, wal jibbuudhaan kan nuti simannu jechuudha. Kun ijoollee waaqayyoo irraati wanta eegamu miti jechuudha. Ijoolleen waaqayyoo gaafa bara kabajan, gaafa guyyaa kabajan, kan isaan ittiin nyaatan, kan isaan dhuganii biddeena jireenyaa Kiristoosiin, dhugaatii jireenyaa Kiristoosiin dhuganii isaa wajjiniin jiraachuudhaaf yaa gooftaa kottu gara kee dhufaan jira jedhaniitu ayyaana kabaju turan. Warri du'ootatti deemanoo maal godhu? Hojii biyya lafaa hojjetu. Kirikkireedha Phaawulos. Macheedha Phaawulos. Ejja jedha Phaawulos. Waaqayyoon malee jiraachuudha Phaawulos. Gadhiisiitti jiraachuudha Phaawulos. Warri kun sirba jedha Phaawulos. Ejjaadha. Waaqayyoon malee jiraachuu jedha. Kiristoosiin malee jiraachuu jedha. Kun hundumti isaa hojii warra biyya lafaa keessa jiraatanii, hojii warra waaqayyoon hin qabneeti. Hojii warra waaqayyoon hin qabne. Warri waaqayyoon hin qabne kun hojiin isaanii isa kana. Warri immoo Kiristoos dhufuuf jira. Inni deebi'ee dhufee si fudhadha nuun jedheera. Isaa wajjin jiraachuufan jira. Warri jedhan immoo warra osoo jiranuu du'a keessaa dammaqanii. Osoo jiranii du'a keessaa warra dammaqan hojii ifaa warra hojjetan. Hojii abbaa isaanii, hojii Kiristoos warra hojjetan. Yeroo hundumaa fuula isaanii duratti kaafamee isa jiru Kiristoosiin ilaalaa warra jiraatan. Warra biddeena jireenyaa Kiristoosiin dhiiga isaa foonsaa warra nyaatan, warri kun ulfinaadhaaf ka'uuf jiru gaafa sana jechuudha. Yerusaalem biyya sana dhaaluuf jiru jechuudha. Noo kam keessaa qabna? Fayyuma umurii lakkoofna moo? Fayyuma umurii lakkoofna moo? Fayyuma qarshii walitti qabna moo? Fayyuma mana ijaarra moo? Lubbuu keenyaaf maal qopheessine? Bara haaraa kanatti akkamitti deddeebi'uuf jirra? Haleellannee ilaalleerraa bara deebinu kana. Yaanni keenya hoo qajeeleeraa? Wayyaa jijjiirranne moo qalbii jijjiirranne? Abashaa adii bitanne moo yaada adii bitanne? Ijoollee Kiristoos ta'uuf guddachaa jirra moo kan daabiloos ta'uuf achi guddachaa jirra? Arraba keenya maal dubbataa turre? Iji keenya ija cubbuu ilaalaan turre, qaamni keenya yakkaan turre, maal ilaalaa turre? Arrabi keenya nama amachaan turre, waliin afaan turre, waaqayyoon malee waaqa ormaa hin waaqessine, hojii dukkanaan hojjenne. Isa kan akkam goone irraa lafa baasneerraa? Qalbii jijjiirrachuuf qophoofneerraa? Kiristoosii wajjiniin jiraachuuf barri ani cubbuutti jiraadhe inni kun nagaa kana booda kan keeti yaa waaqayyo jenneerraa, barri kun kan keeti jenneerraa. Moo abaaboo lakkoofne bara baraan barreen gaddaa saba geessan jenne abaaboo lakkoofne dabarre barri nu jala darbe nu achuma teenye. Bara dhufus 16 innumaan baggaa kanas achuma teenye nkwaanaa darresaa jechuun abaaboo qabannee waliif kennina. Ababaa yoo jenna leemleem ofii keenya goggogaa jirra barra ababaan daddaraara. Ofii keenya fuulli guurame, yaanni keenya guurame, sun turreerra nuti cubbuudhaan. Ababaa yoo leemle ababaa yoo ofiyoo
Ishi ababaan lama ishi daraare. Abaaboon daraare ishi. Ati hafuuratti daraarteetta. Jaalalatti daraarteetta. Waaqayyoodhaa wajjin jiraachuutti daraarteetta. Obboloota jaallachuutti daraarteetta. Daraarree jirra. Firii godhanneerra. Akkuma barreen gaddaatti jirra moo firii qabaanneetu Kiristoosii wajjin jiraachuudhaaf ababaa yoo jenna. Kiristoos abaaboorraa dhimma hin qabu. Biqilaa lafaarraa dhimma hin qabu. Rooba bokkaarraa dhimma hin qabu. Rooba bokkaarraa caamuu aduurraa dukkanaa'uuf ifuurraa dhimma hin qabu. Kan Kiristoos barbaadu ati daraaruu keeti. Firii qabaachuu keeti. Dhufee barbaadaa jiranni. Dhufee barbaadaa jira. Firii sirra barbaadaa jira. Indaa'uu Wangeela Maarqos boqonnaa 11 gubbaarratti gooftaan keenya Yesuus waamicha maqaa isaaf galanni haa ta'uti gara muka harbuu tokkotti goreedha. Gaafa inni itti goru beela'eetu jedhe. Harbuutti goree. Harbuun sun muka hin qabu ija waan hin qabneef jedhe. Ija maal hin taane? Waan ija hin qabneef waan firii hin qabneef jedhe. Waan firii hin qabneef jedhe. Gogii. Waan firii hin qabneef ilaal firii irra barbaacha gara ishee dhaqe. Gaafa gara ishee dhaqu firii hin qabdu baala malee. Firii hin qabdu maal malee baala malee. Foon malee hafuura hin qabnu nuun. Bareedina bakkee malee bareedina keessaa hin qabnu. Jaalala hin qabnu. Qaamni keenya hin bareeda. Ilaalchi keenya arrabni keenya hin bareeda gaafa haasofnu. Garuu hafuurri keenya kun maal jedha? Fooliin keenya kun maal jedha? Cubbuun jedhu kan bara dabarsine. Waaqayyoon malee jiraachuun jedhu arraban jedhu fooliin keenya moo Kiristoosiin jedha. Gaafa dubbatu Phaawulos ergaasaa gubbaarratti lammaffaa Qorontos boqonnaa 3:16 gubbaarratti warra karaa badiisaarra jiraniif nuni foolii Kiristoosii jedhe. Kiristoos jenna warra karaa badiisaarra jiraniif foolii du'aati. Warra daandii qajeelaarra jiraniif foolii jireenyaati. Kiristoos jenna jechuudha. Warra daandii fayyinaarra jiraniif noo maal jedhe? Firii godhanneerraa. Soomuun kiristinnaan keenya kan bara qabaateera. Ilaalchi keenya gaariidha. Gara Kiristoositti guddanneerraa. Efesoon boqonnaan 5:14 maal jedha? Asii fachi raafamanuu ta'uurra jedhe. Qooda kana gara Kiristoositti guddannu jedhe. Qooda kana gara eenyutti? Gara Kiristoos. Gadi guddataa ramma namni. Miti amantii keenyatti gadi guddachaa irra nuna. Gaafan ilaalu gadi guddachaa irra jiru. Namni gara Kiristoositti ol guddata. Mana kiristiyaanaa akka nu barsiistutti kiristinnaan qulqullummaan maaraga 10 qaba ture. Maaraga 10. Amma samiin banamee ergamtoota Waaqayyoo ilaalutti. Qulqullummaan sadarkaan kiristinnaa akkasi. Amma garuu gara gadi deemneetu amma seexana arguutti geenye jechuudha. Silaa namni ol guddateetu, ayyaanatti guddateetu, amantiitti guddateetu bara dhufuu Waaqayyoo wajjin jiraachuun qaba. Barri an Waaqayyoon malee jiraadhe naga'a. Kun bara Waaqayyooti. Bara waaqeffadhuudha. Baran jaalalaan jiraadhuudha. Baranii lubbuu koof galaa qopheeffadhuudha. Waaqayyoo wajjin wal arguun qaba jedhee gara sadarkaa 10 gad deebi'aa amma daabiloosiin arguutti Waaqayyoo irraa fagaanne jechuudha. Waaqayyoo irraa fagaanne jechuudha. Kanaaf firii amantii keenya maal fakkaata? Gooftaan firii irraa dhabee gogi jedhe hin gogde. Beela'ee jedhamsayyuu. Yeroo fooniin ture Kiristoos beela'e. Nama waan ta'eef foon namaan uffateef akka namaatti hin beela'e. Akka waaqummaa isaatti immoo gabaashaan beela baase. Argitee gabaashaan qurxummii 2 biddeena 5. Namummaa isaatti immoo beela'ee nu argisiise. Kana qofa miti. Wangeeluma Lukaas boqonnaa 13. Dhannee yoo dubbisne abee jedhe. Abbaa qabeenyaa tokkotu. Biqilaa sanatti zabanyaa qacare nama eegu. Gaafa waggaa dhufeetan irraa nyaadha jedhee eegee dhaabeetu namatti qacaree deemee. Yoggaa deebi'u firiirraan argan. Maal godhe gaafa firiidhaan nam mura jedhe. Maaliif? Firii waan godhachuu hin dandeenyeef iddoo balleessitee.
biqilaa biraan bakka ishee dhaabaa iddoo waan balleessituuf qabattuuf nan balleessaa waggaa kana namichi inni eegu maal jedhee yaa gooftaa koo jedhe baranaa jedhe tarii natu xaa'ootti hin nanne ta'a jedhe natu xaa'ootti hin nanne amma xaa'ootti naqeen akka isheen firii godhattu figii garagaraatti firfirseen bishaanis itti naqeen baranaaf irra darbii bara dhufoo firii yoon godhanne gattaatti argitanii cumaan abbaan qabeenyaa kun dhiisee deeme firii kun maal nu barsiisa firiin sun maali biqilaan dhaabame sun maali jennee yoo ilaalle biqilaan dhaabame sun dhala namaati anaafsi abbaan qabeenyaa sun immoo waaqayyoodha eegaan sun immoo ergamoota waaqayyooti ergamoonni waaqayyoo siin akkati firii gaarii qabaattuuf tarii borsa waaqayyoo dhaga'ee deebi'aa laata tarii baranammoo cubbuu irraa gaabbii galeetu waaqayyoo wajjin jiraataa laata kanaafuu bara dabaliif jedhaniitu waaqayyoon kadhatu warri si eegan ergamoonni barri sii dabalama yoo gaabbii galtee fi takkamamte yoo gaabbiin galle garuu badde fayyuma bara lakkoofte fakkeenyaaf amma maatuun saalaan kan jedhamu namni tokko waggaa 968 jiraate biyya lafaa kanarra waggaa 968 keessatti maqaan isaa kana godhe jedhamee lakkaa'amne garuu dhala godhateera godhatee ijoollee abaladamee mucaan isaa waamameera kanaan achi 69 ababaa ayyahoo jechaa waggaa 968 jiraata gaafa barri jijjiiramtu ababaa qabate dubartoonni amma asitti ababaa kaatu gurriin guutichaa ababaadha maaloon ababaadha garuu ofii isaaniitii ababaadha jireenya foon isaanii foonitti bareeduu danda'u foon tortoraa biyyoodha kun ni ilaaltan okay mini maayidel umaa baay'een baasu kan gooftaati mooti mana qulqullummaa gooftaati foon kanaan waaqayyoon kabajineerraayi maal jedha isinitti fakkaata isin mana waaqayyooti jedhe Phaawulos namummaan isin argartan kun mana waaqayyooti jedhe inni isin argitan kun isa kanaan waaqayyoon tajaajilaa ofirratti aangoon qabdanii nuun jedhe isinii mana qulqullummaa waaqayyooti isinii namni mana kana jiigee waaqayyo isa diigaa hin deemnee nuti mana keenya kana diigaan jirru immoo yoom dhaabbanna diiguu kanarra mana waaqayyoo diiguurra ammasin bataskaana diigamee bataskaana gubatee maaloo godhanii nu arrabsanii midhaan ammasti wijibbirii miidiyaa kanarra jiru garan qabamni iyyinee irraan dabalatee yaanis da'ana dabalatee bataskaana gubanii maal godhanii nama arrabsanii nunoo ijaan mana waaqayyoo isa Kiristoos du'eef namummaa kana diigne barreen gaddaa diigaan baanee Kiristoosin malee jiraachuudhaan diigaan baanee fooniif dhiisuudhaan diigaan baanee namummaa koo kana diigne ati nama mana waaqayyooti bar mana waaqayyoo kana diigne askaana diigame dhiisate ni jaarrasa olumaan taane namni sun ofii isaatii waan bataskaana diigeef namummaa isa Kiristoos du'eef hin diigne ishi namni bataskaana arrabse amma fakkeenyaaf mucaan tokko amma as miidiyaa kanarratti Ortodoksii Oromiyaa keessaan balleessina jedhe akka jechuu isaatiin mana qulqullummaa of hin diigne inni cubboo jechuu isaatiin of hin balleessine jecha kana akka jechuu isaatiin of hin balleessine ishi ati immoo footoo isaa gadi garagalchuun of hin diinne ofuma kan deebistee arrabsuudhaan of hin diinne moo waaqayyo siifa dhiisu qalbii jijjiirannaa siifa kennu jette moo utuun si argee shukkaadhaan si waraana jedhe utuun si argee caba jette moo waaqayyoo koo situ diinota keessan jaaladhaa nuun jedhe situ qalbii jijjiirradhaa akka kadhannuuf situ nutti hime yoo dandeessan hundumaa wajjin jiraadhaa nuun jette
Sitummoo diinota keessan jedhe. Sitummoo anaaf jettanii hin jibbamtu jette. Kanaaf jibbamne yaa Waaqayyo galata kee. Warra nu jibban immoo qalbii jiradha kenniif jenneerra. Ortodoksiidha moo nuyi fakkeessitoota nun. Akkami deddeebiin keenya kun. Dhugumaan Kiristoos nuu galeera. Abbaan barbaade yoo lafaa ka'ee fanaggale. Lakkii Kiristoostu kana nan ajajne. Inni Waaqayyo gatii isaan kennaafi. Hundumaaf gatii isaan kenna jedheera Waaqni keenya. Inni abbaa murtii dhugaati. Inni murteessaadha. Warra nu jibbaniif yaa Waaqayyo qalbii jiranaa kennu jennee immoo isa sarrabsine nuu ofii keenya deebinee of diigne. Of diiguu jechuun nama irratti haaloo qabachuudha bara. Of diiguu jechuun Waaqayyoon malee jiraachuu alaan waan Waaqayyoon dindaa'uun koo maal jedhasti fakkaata. Kitaabni qulqulluun akkana jedha. Warri sana ajjeesanii deemsi hinduutam gana duu jiraam waa'ee Kiristoosiif. Dhagaadhaan rukutamu Istifaanos irraa argineerra bara. Phaawulos gadi mormatirraa citee bara. Mormatirraa citee bara Phaawulos irraa. Phexros gadi garagalfamee fannifamee bara. Isaa lafatti baqaffamee bara. Daani'eel afaalleen caatti darbatamee bara waa'ee Waaqayyootiif jedhee. Ati yeroo kana galata kee siif jedhee narrabsame. Waanan si qabuuf hin arrabsame. Hatee narrabsamne. Tolchee falfala namatti godhee narrabsamne. Maqaa kee waan hin faarfadheef si galateeffadheef narrabkeedha. Warra diinota koo fi qalbii jirannaa laadhu. Kan jedhu hin jiru har'a miidiyaarra. Stay lafarra. Amma kiristiyaana dheengadda hundi keenya. Mucaan wayii bataskaana keessatti wanta sirriin taane goote. Faarfannaa Pirotestaantii bataskaana keessatti faarfattee miidiyaa hojjette. Illikii qabatteetu gaa'u ortodoksiitti wangeela lallaba isaan hin beekanu Yesuusiin itti lallabattee deemte goote. Eshi waan gadhee goote. Namni ajjeefamtu hin jedhe hin jiru. Dhugumaan jechi kun kan ortodoksiiti. Jechi kun kan mana Waaqayyooti. Haa ajjeefamu jechuudhaan namni kun of hin diigne mana Waaqayyoo isaa kan ta'e namummaa isaa hin diigne. Kana wajjin waliin galle. Hojii seexanaa wajjin waliin galle. Walii galle. Dur waggaa darbee mucaan taate tokko Muhammadii nu jalaa arrabsitee jedhanii laxxafanii barbaadaa turan warri Musliimota. Bakka jirtutti qabamtee namni bukkee jiru ajjeesu jedhan. Maali garaagarummaan keenya amma gaafa laaltu isaanii wajjin maali? Mindinoo stiil yuunan bilchaachiin mindin. Footoo ishee laxxafanii ajjeefamtu. Bakka argamtetti ajjeefamtu. Abbaan arge ishee ajjeesu. Ni labsii baasan. Jaan ortodoksii waan taateef Kiristoositti waan amantuuf waan kun sirrii miti kitaaba qulqulluun gaafa laalamu jettee hin ta'u jedhe. Waan kana micciitii keenya waan gadi baaftee fi dhugituu qabaa jedhan. Isaan kan ajjeesanii fi lubbuu ajjeesaa Daabiloosiin waan isaan barsiiseef nama ajjeesu malee yoo akkam badiisitti balleesse otoo aarsaa kee Waaqayyoof hin galchin dura dhaqiitii obboleessa kee taraaramii kottuuti aarsaa naa galchii galata naa galchi jedhe. Waaqayyoodhaaf galata galchuuf dura obboleessa kee wajjin walitti taraaramu diina keetii ture. Nuni garuu warra ortodoksiin dhugaa gaafa laallu yoo akkam ari'atamne iyyuu መበቀል ነው። በቀል የኔ ነው ይላል እግዚአብሔር። ገቲያን ባሱ አናዳ እኔ የበቀል አምላክ ነው የደመሌ ተበቀሉልኝ አይል የኛ አምላክ በቀሊና በአ አቂሚና ቀበዳቲ ዱደና ባሳኑ አና ከን ዱደባሱ ገቲ ከሰን ከን ሲኒ ደብሱ አና ከን ገቲ ነማ ከፈሉ አና ነው እንጂ ኑሞ አቂ አትንቱር ተዋንዴ እኔ ማማጀም ነን ነው Waaqayyo baane sattari borgaa bigala deetu umriga bigena maalif sitti fakkaate Phexros akkana jedhe. Waaqayyo jedhe. Waaqayyo